Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa irratti dhiyaachuun dhimmoota garaa garaa irratti ibsa laatan. Dhimmoota isaan kaasan keessaa yeroo dhiyoos ijoo ta'e dhimma ulaa galaanaa irrattis ejjennoo mootummaa Itoophiyaa ibsan. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf Eertiraas ta'e biyyoota ollaa kamirrattuu rasaasa tokko dhukaasuu hin feetu jechuun garuu seera biizinasiitiin ejjennoo dhaabbataa barbaannaa jedhan. ቀይ ባህር ያስፈልገናል ኢምፖርታንት ነው የማይል ዓለም አለ እንዴ? ከምስራቅ ጫፍ ገላኒ ዲመን nu barbaachisaa murteessaadha kan hin jenne jira. Fiixee lixaatii hanga fiixee bahaatti nu barbaachisa jedhanii as ollaa keenya jiru bara. Maarree nuti gaafa barbaannu maaliif safuu ta'e? Humna galaanaa gaafa jaarru ajandaa biraan qabnu bara. Galaana barbaanne jechuudha ifaadha. Lammaffaa immoo birmadummaa Eertiraa sarbuudhaaf kan jedhanis jiru. Nuti hidha haaromsaa gaafa jaarru birmadummaa Sudaan sarbuudhaaf hidha haaromsaa kan misoomsineef anniisaa maddisiisuuf bishaan obboloota keenya firguuf. Hidhi haaromsaa Sudaaniif, Masiriif, Itoophiyaaf bu'aa akka kennuudha malee akka miidhaman hin barbaannu. Galaanni diimanis akkasuma jechuudha. Birmadummaa eenyutu tuquuf fedhii hin qabnu. Eenyuyyuu weeraruuf fedhii hin qabnu. Seera biizinasiitiin garuu filannoo dhaabbataa barbaanna. Nuti walitti bu'iinsa hin jenne. Walitti bu'iinsi akka hin dhufneef haa mari'annuudha kan jenne. Mootummoota addunyaa, mootummaa Ameerikaa, mootummaa Chaayinaa, mootummoonni Awurooppaa, mootummoonni baha giddugaleessaa fi biyyoota Arabaa, mootummoonni Afrikaa, Itoophiyaan seera biizinasiin gaaffii hin malle seeraan ala, biizinasiin alaa fi karaa nageenya mirkaneessuun ala gaafattee jirti yoo ta'e nu dubbisaatii ni dhiifna. Bara 2030tti baay'inni uummata Itoophiyaa miliyoona 150 guuta. Namni baay'ataa adeema. Diinagdeen guddataa adeema. Rakkoo fidee ijoolleen keenya akka waliin nyaanneef hammuma mari'annee falatti haa barbaannu jenne nuti. Mariin yoo hin furamne, biizinasiin yoo hin furamne maal tokko mudatu hin beekamu. Garuu Itoophiyaan gara Eertiraatti, gara Jibuutiitti, Somaaliyaatti, Keeniyaattis ta'e biyya biraatti rasaasa tokko dhukaasuuf fedhii hin qabdu. Birmadummaa isaanii irrattis gaaffii hin qabdu. Miseensonni mana maree gaaffiiwwan siyaasaa nageenyaa dinagdeef kaan kaasuun irra deddeebiin rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru kaasuun gaaffii dhiyeessan. Muummeen ministeera Abiy Ahmed gaaffilee miseensonni mana maree gaafatan deebii kennaniin qawween wal ajjeesuurra yaadaan wal morkachuu wayyaa jedhan. Garuu immoo waa'ee marii nagaa marsaa lammaffaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa jiru homaan dubbanne. በአማራና ኦሮሚያ ክልል ግጭቶች Naannoo Amaaraa fi Oromiyaatti walitti bu'iinsi ni mul'ata. Fedhiin keenya yeroo hunda nagaadha. Qabsooma bitaa mirgaa godhamaa jiruun mootummaa mo'achuun ni ulfaata. Obboloonni keenya qawwee hidhatanii bosona iddoo garaa garaa jiran adaraa nagaa osoo tuffachuu baanne. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa gaaffiin jira. Rakkoon jira. Rakkoo naannoo Oromiyaa keessa jiru paartiin Kafaa'oo magaala keessa taa'ee mariin nan falmaa erga jedhee shanee Kafaa'oo irraa maaltu adda godha? Biyyi Kafaa'oo karaa nagaan akka qabsaa'u godhee shaneen karaa nagaan akka qabsaa'u dhorkuu hin danda'u. Yookaan ammoo naannoo Amaaraa keessa rakkootu jira. Dhaabni Ma'aad yookaan dhaabni biraa Abin jedhamu karaa nagaan qabsaa'uu ni danda'u yoo ta'e namoonni biroo kanaan ala filannoon biraa jira jedhanii yaadan akkuma isaanii karaa nagaa akka isaan hin hordofne wanti isaan dhorku hin jiru. Gaaffiin jira. Jiraachuus ni danda'a. Garuu gaaffii sanarratti karaa nagaan qabsaa'uu ni dandeenya. ያን ጥያቄ ግን በሰላማዊ መንገድ መታገል እንችላለን. Dhimma dinagdee ilaalchisee ibsa kennaniin Itoophiyaan guddina galmeessuu dubbatan. በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ ጂዲፒያችን በ5 ዓመት ውስጥ ደብል አድርጓል። እኛ ወደ ቢሮ Seenaa keenya keessatti GDP'n keenya waggaa 5 keessatti dachaa 2 guddateera. Yeroo gara biirootti dhufnu GDP'n Itoophiyaa doolaara biliyoona 84tti kan dhiyaatu ture. Amma doolaara biliyoona 164tti dhiyaateera. Galiin namni dhuunfatti argatu doolaara 882 ture. Amma doolaara 1549 gaheera. Innis dachaan guddate. Kana waan ta'eef Itoophiyaa keessatti guddinni diinagdee rakkoo mana nama hundaa fureeraa yoo jedhame qaala'insa jireenyaa fi rakkinoota kaan hunda fureeraa yoo jettanii ani akka nama nutti bara keenyatti hojiin nuti hojjennu rakkoo sana furuu osoo hin taane badhaadhinaaf bu'uura kaa'uudha. Biyya waggaa 1000 hiyyummaa keessa turte waggaa 10tti jijjiiruu hin dandeenyu. Nuti bu'uura keenya. Ijoolleen keenya fooyyessaa adeemu. Israa'elii fi Hamaas gidduutti gaggeeffamuun hospitaalli guddichi Al-Shifaa marfama loltoota Israa'el keessa erga galee tureera. Israa'el hospitaalichatti Hamaas dhimma ba'aa jechuun namni akka hin baaneef hin seenne gochuu hordofee namoonni hedduu du'aa jiru. Israa'el hospitaalota Gaazaa irratti xiyyeeffachuu hordofee biyyoonni lixaa Israa'el irratti dhiibbaa gochaa jiru hiikaa fi tasa. Waraanni Israa'elii fi Hamaas erga eegalee ji'a tokko ol guutee hammaatee akkuma itti fufetti jira.
Israa'el loltoota kaaba Gaazaatti bobbaasuu hordofee namoonni hedduu gaaga'amaniiru. Namoonni kaaba Gaazatii bahanii gara kibbaatti akka baqataniif Israa'el yeroo garaa garaatti akeekkachiisa kennuun sa'aatiiwwan muraasafis waraanaa dhaabdus ammallee namoonni 100,000 lakkaa'aman kaaba Gaazaa dirree lolaa taate keessatti danqamanii jiru. Waraanni Israa'el xiyyeeffannoo waraana isaa hospitaala Gaazaa irratti taasisuun marsee jira. Keessumaa Gaazatti hospitaalli guddaa ta'e hospitaalli Al-Shiifaa xiyyeeffannoo waraana Israa'el keessa erga seenee bubbuleera. Israa'el sababni isheen dhiyeessitu hospitaalicha lafa jalatti Hamaas wiirtuu ajajaa qaba. Qondaaltonni Hamaas olaanoonis achi jala buufatanii jiraachuu ragaa tikaa qabatamaan qaba jetti. Kanarraa ka'uun hospitaalichi tajaajila dhukkubsattoota yaaluu irratti hedduu danqamee namoonni hedduu keessumaa daa'imman wal'aansa dhabanii du'aa jiraachuutu himame. Waraanni Israa'el bobaa hospitaalichi akka hojjetuuf gargaaru dhiyeessira garuu Hamaastu dhorkee jechuun himatti. Dhaabbanni fayyaa addunyaa hospitaalli Al-Shiifaa iddoo awwaalchaa ta'eera jechuun reeffi namoota hospitaala keessa fi haalatti ajaa'aa akka jiru ibse. Erga waraanni kun eegalee kaasee biyyoonni lixaa Israa'el bira dhaabbataa turan namoonni hedduu Gaazatti du'uu hordofee Israa'el irratti gaaffii kaasaa jiru. Keessumaa hospitaalonni Gaazaa marfama waraana Israa'el keessa galuu fi lammiileen nagaan hedduu haleellaa Israa'el kanaan du'uu hordofee biyyoonni akka US, UK fi gamtaan Awurooppaa Israa'el irratti dhiibbaa taasisaa jiru. Pirezidaantiin US Joo Baayiden hospitaalonni fi lammiileen nagaa Gaazaa eeggannoon taasifamuu fi qaba jechuun dhimma kanarratti qondaaltota Israa'el wajjin mari'achuu dubbatan. Ministeerri muummee UK Riishi Suunaak ammoo lammiilee nagaa fi bu'uuraalee fayyaa Gaazaaf eegumsi taasifamuu qaba jechuun yeroo muraasaaf waraanni akka dhaabbatu gaafatan. Haa ta'u garuu gaggeessitoonni US's ta'ee UK waraanni guutummaan akka dhaabbatu irratti homaa hin jenne. Gama biraan ammoo lammiilee Israa'el Hamaasiin butaman keessaa loltuun ganna 19 du'uu Israa'el beeksifte. Haa ta'u garuu sababa maaliin akka loltuun kun duute ifa hin goone. Oduu wal fakkaatuun sababa waraana kanaan kanneen deeggarsa dhabanii rakkatan qaqqabuuf UK'n humna waraana ishee qilleensarraa fi galaanarraa fayyadamuun deeggarsa qaqqabsiisuuf karoorsaa jiraachuu beeksifte. UK'n buufata waraanaa Saayipirasii qabdu fayyadamuun deeggarsa namoomaa dabalataa karaa galaanaa fi qilleensarraan lammiilee Gaazaa biraan ga'uuf karoora qabaachuu ministeerri dhimma alaa UK. Godina Gojjam lixaa aanaa buree sabummaa Oromoo qaban 3,000 ta'an haleellaa hidhattootni faannoo nurratti raawwatan jedhaniin buqqa'anii laga Abbayyaa ce'uun naannoo Oromiyaatti baqachaa jiraachuu himan. Jiraattota BBC'n dubbisee fi lubbuu isaaniif sodaachuun baqachuu himan kun raayyaa ittisaa deeggartan jechuun hidhattootaan haleellaan irratti raawwatamuu himan. Waa'illi koo ammayyuu itti aanaa bilbilaan wayita isaan dubbisu gammoojjii Abbayyaa qaxxaamuranii baqachaa jiraachuu himan. Faannoo jedhamanii hidhattoon ta'u jiru. Eeshi. Maqaa afaan keenyatti afaan keenya Oromoo ture maqaa kanatti gaafa arbii saayinsoowwan jammaranii rukuttaa masaraa jajjabaatiin fanii nureedanii akka jirutti qabeenyi keenya irra taa'amanii nama 400 gara nama 400 ta'u du'ee amma akka awwaalaa ammee fi ka'ee baqannee lagaa amma gara naannoo Wallaggaatti adeemaa jiru. Amma yeroon isin bilbilaa jiru kanatti isin eessa jirtu? Amma naannoo Wallaggaa keessa ga'eera baraa keessa Abbayyaa keessa deemaa jira. Tole baqachaa jirtu jechuudha. Baqataa jira uummanni gara 3,400 ta'u. Ganduma tokko guutuutu buqqa'e. Ganduma tokko guutuutu buqqa'e tokko nafa hin jiru. Qabeenya siinoo gashanii makiinaatiin guurratanii akaakuu mana caccabsanii hundumaa guuranii tokko hin jiru. Warri kana godhan ee'uudha. Faannoo Amaaraa. Tole eessaa dhufani maaf kana isin irratti raawwatan? Isaanii faannoo makalaakaa duukaa ol waraannuti. Nu daggafaa jennaan daggafnee makalaakaa dhufennaan makalaakaa daggafnee nyaachifnee erginee akka qabaleetti du'e namni gara 400 olii ta'a. Jiraatotumarra dhageessaniiti? Ufuma koo hin argeera juutii fi koo reeffa akka halluu fi kanas baqannee rawanneen. Qabeenya saamuun alattis nama ajjeesu akkasii? Eekoo qabeenya saamuu fi alaamaan isaanii jirumayyuu boqqolloo fe'anna jennaan boqqolloo feetanii irratti dubbinan ka'e. Namoonni sun dura baqatan jiru? Jiru. Nami isaan simate jira yeroo ce'an? Eekoo simataniiru warri ganda Jooj Migiri warri jedhaman. Amuruu jalaa? Aanaa amuruu jala. Jiraataan lammataa ganda Sontomaa jedhamu jiraatan immoo qe'eedhaan buqqaane ammoo namoonni baay'ee ijoollee isaanii dabalatee akka buqqaan himu. Gizeenni dhalate egaa tureera torbaan lama